gooftaan keessanii Itoophiyaachin jedhe isa hoo gaafattani qorana irra gaafattani moo akkammoo isin dhabamsiisa isin dhabamsiisa moo akkamii isin jedha dubbii tana moo akkaataa isin itti ilaaltan ani hin beeku jechuudha kana waan ta'eef eegaa ajajaan waraanaa humna keessanii Itoophiyaachin suuseenu akkuma lammaan magarsaadhaa suuseenu jedhe wanti isin waraana adda bilisummaa Oromoo jettaniiti marroo jalatti ajajamtanii deemtaniifi na ajaa'ibaa jechuudha. Ani garuu keessattuu waa tokko argeen. Olola dhiisaa ajetti ijoolleen bosona jirti. Isin argaa jirra isin wooba barreessitanillee salaale irraallee ijoollee salaale keessa cibraan salaale keessa jirtan yoo barreessitanillee isin argaa jirraa jechuudha. Isinuma laalla. Olola dhiifnee nuti hujirra jirraa jettan. Obboleessa kiyya waan tokko dhagaye. Obboleessa kiyya dhugaa isinitti dubbinna waan tokko dhagaye. Wanti ani keessattuu akka doktoruurii gaara ilaaluutti isinitti himu namni maafiyaa horroo gudruudha amantanii ajajaa kiyya jettee jala deemtee macarrashaan kan kee duuti kan kee du'a sareeti obboleessa kiyya keessattuu ilmaan tuulamaa sirriitti dhageeffadhu lakki mafia horroo gudruu amannee macarrashaa kan kee jiruu kan kee bosonatti fixattee umrii kan kee guutuu bosonatti fixattee rooba adu caama dilalla beela hinjiraan waan hunda bosona keessatti fixattee kana hunda fixattee macarrashaa mafia horroo gudruudha sitti taphatee qilleensa irratti si darbee duute jiraattee dantaa sirraan qabdu mafia horroo gudruu qalbeeffadhu obboleeyyan kiyya ilmaan tuulama yookaan jaalleewwan laga mugar qalbeeffadha jara kanniin yoo ofii hoggante rakkoodhaa miti yoo ofii hoggante rakkoodhaa miti mafiyaan horroo gudruudha umrii guutuu dhiiga ilmaan Oromooti ajajaan isaanii barreessaan isaanii itti aanaan isaanii falay quraajee isaan kan daka buusu isaan kan nama ajjeesu isaan kan nama fannisu isaan kan murtii namarratti muru isaan isini yeroo fakkeenyaa fi Oromoon tokko jennu Oromoon tokko akka Oromoon tokko hin taane mafiyaan horroo gudruudha umrii guutu ilmaan Oromoo irratti gabrummaa kan nurratti dheeresse waraanni adda bilisummaa Oromoodhaa waggaa 30 guutuu akka ilmaan TPLFitiin ajajamu kan godhe jara kana jechuudha. Kun dhugaa isinitti dubbannaa jechuudha. Haa ta'u malee ijoolleen tuulama keessattuu risaan laga mogorre isin dhageenya waan hundaa waan isin asirraa daladdan obboleeyyan kiyya dhaamsa isinii dhaama asirratti dhageeffadhu. Akkam Roomaatti yabaga jiraata. Ufiin jiraadhaa ufiin gaafa jettani umrii guutuu dheerachuu dandeetta jechuudha. Shiftaa qoshashaa sanyii Daawud Ibsaatiin na ajajaniiti fiixa baay'eroo jette akkuma lafeen kan kee bosona keessatti umriin kan kee bosona irratti jijjiiramaa dhufe san gabrummaanillee bilisummaadhaaf seente jettee kan jette sun gabrummaan sunillee sitti jijjiiramaa deemaa jechuudha. Ati bosonuma keessa facaatee hafte yookaan baxxaa achumatti ta'e. Shiftaa horroo gudruutiin gaafa hogganatte. Gaafa ofii hogganatte waan tokkorra aanuu dandeetta jechuudha. Waan akkana kana isin jedhe mee Itoophiyaachin jechuun ajaja humna waraanaa ta'eeti Itoophiyaachin jedha ofii booda ofiin jedhe mee waan kanarra maal jetta Rooma? Dr. Bishaa duraan dursitee miidiyaa keessatti affeeru keetiif galatoome. Bilisoom namaayyii madatillee galatoom galata argata. Ani maal si fakkaate Dr. Ani keessaatillee nan garramne inni duraayyuu ati tisiisarraa daa'ima hidheeyda. Wanta odo Oromiyaa bilisoomsuu hede interneeta biyya keessaatiin hin fayyadamu interneeta abiyyi xadafeetiin hin gurra isaa irra jiru hin fayyadamu odo Oromiyaa bilisoomsuu hede. Asba'ee akka barbaadetti interneeta biyya keessaatiin hin haasa'u Jawaar Muhammadin beeyta gaafa hidhamee hidhaa keessaa ba'e guyyaa takkitti gabbee feesbuuk isaa irra dubbatee beeka. Interneeta biyya keessaatiin haasa'uu hin barbaadu. Inni interneeta abiyyi xadafee gurra isaa irraa qabuun dalagaati ummata Oromoo bilisoomsa jedhee
bosona keessa deemee uummata ijoollee Oromoo nyaachisee fixe jechuuf illee kaanuu fi nyaataa kaanuu fi nyaachisaa. Ani kan isaatiin deemte Dr. Hurri. Jazakallahu khairan gaana galchuu keetii fi hurri ayyee fixa dobbaleetiiti jedhiifama. Ani kabiraatiin deemte kabiraallee nan ajabe. Warri kaleessa Jawaar Muhammad Itoophiyaan jenne biyyattii tan ol qabna jedhee biyyattiin ummata finxaaleeyyii Amaaraatii miti biyyi sabaaf sablammii biyya saniiti. Warri kaleessa Jawaar irratti akkasitti duulee Jawaar ajjeefamuu qabata jedhu har'a eessa dhaqanii hudduu harree keessa seenan. Eessa dhaqan har'a yoo ajajaan waraana Oromoo bilisoomsa jedhee muka keessa deemu ol bayeetiin Itoophiyaa bilisoomsina yoo inni jedhu har'a eessa dhaqe kijibduun gola 11 keessaa mar'attu. Eessa dhaqe kijibduun gola 11 keessaa Jawaar irratti du'a labsaa baate. Kijibdoonni eessa jirte hudduu harree seentee har'allee marroo mataa irratti baatteetiin sirbaa jirte ammas piroofaayilii irra godhattee ijoollee walloo namni lafarraa nyaachise wayyaalee wajjin farramee ijoollee walloo ka duguggaa sanyii irratti raawwate marroo dhodoo haga fedhe Itoophiyaa miti Itoophiyaa tan ol fuudhee milikii wajji matarra baate itti gaafatama ilmaan Oromoo duguggaa sanyii irratti raawwate irraa jalaan bahu gurratti sin calawu. Tafaaxaan hin jiru gabbayee Oromoo bilisoomsa jedhee maal jedhee deebi'ee Itoophiyaa gurra Oromoo irratti maqaadha. Oromoo bilisoomsa jedhee manaan baane Oromoo bilisoomsa jedhee wallaggaan ficcisiisaan baane har'a erguma wannummaan inni abiyyiin irraa farraqamee jiru maali duraayyuu inni abiyyii hojjeta faayidaa barbaada faayidaa birriin akka galaanaatiitti yaa'u kun irraa dhaabata yeroo achi ooffata mallaqa barbaaduuf ummata Oromoo lolee bilisoomsuu odoo hin taane mallaqa barbaaduuf yeroo achi oofata inni har'a eessa jira reeyorri gola 11 keessaa ummatatti duulaa bahe gaafanu kamaaliif dubbannu borra gandaa warri nuun jedhe sun gola 11 hor keessa akkasi nu arrabsituni har'a eessa jira eessa jirti hundi isii hunduu harreetis saabatte baram gooftaan isaanii eegakkay jiru gooftaan isaanii Itoophiyaa kingiin eegaa har'a dubbate har'a isaan hin jiran har'a karaa irraa goranii jiran xaragamanii jira xaragee jira abiyyi qoshaashatti gaji kijibduuwwan. Mee Roomiyyee mee obboleessa keenya kana obboleessa kiyya mee ajaja waraana adda bilisummaa Oromoodhaa tokko Itoophiyaachin yoo jedhu mee waan kan ajajaadha Oromiyaa bilisoomsa jedhee lolaa jira ijoolleen meeqatu lubbuudhaatti wareegame Oromiyaa bilisoomsina jedhanii jechuudha. Mee ajaja waraana humna waraana tokko Itoophiyaachin ka jedhu kana mee maal jette bakka kanatti? Galatoomi hurri Dr. Hurri dhiifamallee dhagartee obboleettiitii atilleen galatoomi yaada gaarii dubbattee atillee yaada gaarii irra jirtaa gartee yeroo si dhageeffadhu yeroo hedduu gartee yaadni kee hunnaa ta'a. Ani immoo wanni na ajaa'ibu. Obboleeyyan keenya gartee kan adda bilisummaa Oromoo kana keessa jiran gartee maaliif kan bilisummaadhaaf qabsoodhaaf lafee isaanii gartee cabsanii dhiiga isaanii Oromiyaa bilisoomsinaa Oromiyaa gartee duba dhiigaan sararra jedhanii gartee duba itti fakkaattee haa ta'u takka gartee qabsoomaaf gartee haa ta'u gabbaan kan obboleessa kiyya mee akka hin soban akka nuun hin jenne warri feesbuukiidhaatu fayyaan qabdu matatu dhukkuba hin soban akka nuun hin jenne gaafa namtichi Amaaraa fideeti OMN irratti intarvii ta'uu dide uummata Oromoodhaa salphisee uummata Oromoodhaa tuffatee miidiyaa ilmaan Tigree irratti dhufeeti yaada kennate. Mee achirratti waan inni akka tofde nuun hin jedhani inni ka ilma sibaat naggaatii barin caqasaa mee gisee tokko sirritti mee caqasaa waan eegaa akkasuma ያለው ነገር ሀገሪቷ ለኋላዊት ሀገር ማንም ያልደፈራት እየተባለ ግን ሀገሪቷ በማንም ይሄድ እንደፈለገች የምትተራመስበት ሀገር ናት ኢትዮጵያችን። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሰዎች ቶሎ ሀገራችን በማንኛውም በማይታወቅ ማፊያ ስትተራመስ ኢትዮጵያችን እንደዚህ ሆነች ይጀል ማል ጀቹ ሳት ሜ ካነራት ምናልባት ቤተ ወር ፌስቡክ ማታ ዋን ወር ፌስቡክ ይዳ ካነ ቤ ቲሙዳ ሜ ካነራ ማል ኢፈማ ዶክተር ኡሪ አንበከተና ዋቱራ ናገራ ማሊፍ ጀናኒ አካ ያደ ኺያት ትገርቴ ዱባ አካ ገርቴ ፋሚ ኺያይተ ወና አገሉ አማ ፈከኛፍ ገርቴ ሆገኖ ኦሮሞዳ ከነ ጉቱመቱ ጀረራ ካሰ ኢላ ጉባይት ገርቴ ከፉዳኑ ታate obboleen keenya kanas keessa jirtan ka gartee naannoo bira dhalatan dhiifama naa godhaa nama naannoo Harargeeti wanni niin jechuu barbaade namni naannoo Harargeetii fi ka gartee duba naannoo gartee Arsii kun xiqqoo gartee waa lamaa wajji wal qabataa diiteelii keessa gabbuun barbaadu namni naannoo tanarraa dhufe yoo ol bahee waa ka dubbatu taate gandummaa ta'e namni naannoo biraa immoo ol bahee gartee duba yaada ifiin fadhe yoo dubbate
gandummaa ta'u Oromoo guutuufin kana gaafii dhiyeessa. Oromoo guutuun gaafii gaafatan fakkaatan. Namni naannoo biraa gartee yaada fedhe yoo dubbatu taate gandummaa ta'uu dhabe namni eeriyaa lameen kanaa maaliif gandummaa ta'edha kun yaada Oromoo guutuu waliigalaati. Kaniin gaafachuu qabu. Akkasumatti maas deebi haa gartee hoogganootatti deebinu. Juwaar amma mataan isaa gartee aktivistiin Oromoodhaa gartee beekamaan kun wanni inni dubbachaa jiru. Itoophiyaa tana keessatti hiree teenya ta'u Oromoo barbaadanna. Ummata Oromoo gartee dubachi keessatti gartee hiree isaa ta'e inni fi murteeffatu. Ta inni abbaa ifiif itti ta'e. Ta inni gartee keessatti ifiif gartee if arku calaqqisaa isaa if arku mul'ifnaa. Ko gartee Oromoo gartee Oromiyaa independent yennee kophaa ka dubbannu taate xiqqoo gartee ijaan nu heddummaata jechuudha. Akka yaada isaatti akka yaada kiyyaa waan irraa fahame. Kanaa irraa oo gartee duba hoogganaan addi bilisummaa Oromoo tokko ha gartee dhaabaan deemu. Kadhaamni isa jalatti hiriiree isa jala bu'ee deemu. Gabbahee Itoophiyaachin yenyaanoo afaan Amaaraatillee hin beeku dhiifamallee naa godha. Itoophiyaan tun gartee duba biyya teenya achi keessatti hiree teenya ka barbaannu ta'e je'ee dubbate. Maaliif gartee duba aktivistii Juwaar Muhammad irra duulamuun dhufteen Oromoo yoo gartee ni bilisoomna jenne diiteelii walitti dubbannee waliin gartee garaa wajji addaanne akka anis na fakkaatutti akka atis si fakkaatutti akka anan keessatti farkutti akka atillee na keessatti farkutti yoon deemne bilisoomuuf hin deemne wal dura dhaabbannee tuma gubuu walitti taanee zaraalam lolumaan yeroo teenya fixuuf deemna nulleen jenereeshinii ammaa kun jechuudha. Nulleen osuma kanaan deemnuti haala kanaan kutuuf deemna. Hadufullee wahuma sun qabatee wahuma nuti irra deemaa turre sun sanumaan osoo wal caqacaku gamaa gamana wal bubbutuun gabrummaa jala wal kuffisee kutuudhaaf deema jechuudha. Oromoo yaada kana jijjiiruu qabdan itti gatteessanii yaada kana jijjiiruu qabdan dhiifama gartee hurrii keenya sirraa hin fudhadhe an Oromoo guutuu waan hin gaafatu. Deddeebi'ee wannin Oromoo guutuu gaafatu. Maaliif namni naannoo lamaa dura keessaa waa lamaa wal qabate dubbiin tuzoo kalaalu taate diiteelii gabbuune dubbachuun barbaannu ammoo namaaf galti nama aylii qabu hawaayaa duka sammuun isaa waa xiinxaltuu ka qalbii keessaa waa qabu maaliif wanni sun akkasii jechuudhaatu namaaf gala namni naannoo lamaa yoo dubbatu taate dura keessaa ijoolleen teenya Harargee dhiifama naa godha bobbaa namaan ta'inaa yeruma hundaa'u bobbaa namaaf hin ta'inaa guuza namaaf hin oolina ooruu teessan hakaafadha ooruu teessan bilcheeffadhaa namatti hidhaadhaa waan qabdan san namaaf yeroo hunda ooruu namaa dheexanii hakaaftanii duwwaan galina waan fedhe whatever waan feetan jechuu dandeessan ijoolleen teenya ta Harargeedha obboleeyyan kiyya isiniin jaalatu wanni takka ta'e isin beekuu qabdan guusa namaa ooluu dura guusa ooruu tee bilcheessi ooruu tee gartee gaffaa baafadhuuti ooruu namaa dhaqi ooruu namaatiif gargaarta godhi if jala deemi if laari dura if booda deebi 1991 irraa kaasi achi booda achirraa kaasi waan sirra ture waan sirra dalagame waan ilmaan keetirra dalagame ilmaan kee akkatti dhabe obboleeyyan kee jajjabaa hawaa beeku silaa waasii dubbatu akkatti dhabe akka walirra si duulchisan akka gartee dubatti ol si nyaachisan laali mataa kee keessatti if deebi if laali akkana siin jechuun gartee duba kophaa namarraa si baasuume if laali jechuun anamma dhaabbadheetuma dhiiroo rakkoon an qabutun maaliin balleessi badiinan adda bilisummaa Oromoo keessa qabu maali badiinan gee Oromoo keessa qabu maali dhaabbatee if laalu qabda miizaanarra ifumaa if keessu qabda akkuma rabbiin osoo guyyaa miizaanaa sitti hin dhufin miizaanarra if kaayinatti qoottuu siin jedhutti obboleen kiyya kanaannoo biraa dhalatan isin jaalan Oromoo dhiiga keessa wanni ganna jirtaniif Oromoof jecha waan biraatiif hime ammoo gartee maaliif jennaan gabrummaa biyya takka wanni jalatti hedhu yoo ati wal qixatti ija takkaan nama laalle ija takkaan yoo na laalu baate ammala barbaadachuun qaba fala hogguu yaada kan kee yaadni kan kee naa galuu dhabee yaada kan kee keessatti takkaa waan biraa summii xiqqoo takka arge deebi'ee fala barbaadachuun qabare fala biraa kaniin itti falatu takkaa gartee nama biraa kaniin mataatti qabatu akkasi Oromoon akkitti olti bilis Oromoon bakka tana gartee ani sin tuquu sin barbaadu maaliif nu jechaa jettan mee bakka kanarratti Roomaatillee itti dabalta mana sareetii ta'e daayidha warri keenya gamamma haa maalidhaaf horroon guduruutiin maafiyaa horroo guduruu yeroo maaraayyuu ajajaa humna waraanaa adda bilisummaa Oromoodhaa ta'uudhaaf fiddi ammoo ka hojjettuuf Oromoodhaan hojjettu Tigreedhaaf hojjetti kadir kootu seemu Tigreedhaaf hojjetti haga yoomii jara tanniin amanneeti jala yaada marroo rabbitu godhee afaanii baase waan dhugaa afaanii nu baase fedhii isaa afaanii nu baase si galte nuti woboodha jennee amannee jala yaatu mallaqa keenya mileenaan itti dhangalaasaa ture jechuudha. Har'a garuu gadi ba'ee ajajaan waraana adda bilisummaa Oromoodhaa amanamaan yookaan kan namni itti amanu tokko Itoophiyaachin yoo jedhee gaafa gadi bahee akkanatti dubbatu woboon Itoophiyaachin yoo jedhee
maaliif adda bilisummaa Oromoodhaan illee maqaa xureessina seenaa adda bilisummaa Oromoodhaan illee maaliif akka shonkoraatti akka mastikaatti alashine tufnaa jechuudha. Maali rakkoo kana kan fide ilmaan mafiyaa horoo guduru haga yoomi amannee jala yaana obboleessa kiyya seenaatu dhamareeti. Horii kiyya galatoon bakka tanaan gartee. Jalqabarraa jalqabee isaantu waraana adda bilisummaa Oromoodhaan biddatti naqaa jira jechuudha. Akka Oromiyaan bilisummaa kan godhaa jirullee isaan ammallee sanuma. Jara tanni maal gochuu qabna jettanii diyaa. Horii waa hedduu rasiin galatoonfadha akka malee maaliif fi nama sabboonaadha. Dhuga Oromoon sirraan fahamtu malee ati nama sabboonaadha. Maaliif yoo jette Oromoon gartee nama yaada bilchaataa tokko yaada gartee qabatama qabu kasilaa leellisu wal fakkaatu kasi fakkaatu. Yoo gaffidde sirraa fahamuu dhabuutu gabrummaan teenya ilaa haga arraanu raachisi quuditi. Appreciate godhaan bakka tanatti maaliif jennaani namni dura gandafii taheetiiti gandafii keessatti if ijaareeti if duuba waa hoguu qabu if dura deemuun isaa isan dhibdu namichi. Rakkoon nuti waan kana nu fidi rakkoo tanaan sii deebisa. Rakkoo tana siif hin deebisa kan hin gartee akka yaada kiyyaatitti jechuudha. Wanni rakkoo tana nu fidi nuti ergamtuu namaa taane yaasoo hogguu jan yaasoo liqaqoo hogguu jan liqaqoo sossoo hogguu jan sossoo rafi hogguu jan rafi. Kai hogguu jan kai dhaabbadhu hogguu jan dhaabbadhuutu akkasuma godhe. Maaliif akkasi ifiif wal dhagahuu dhabne kuma ati yaada ati irra qabdu sun irratti gaafa silaa gante keessaa jabaan tokko jiraatee si keessaa nama jabaa tokko qabaatte nama keessuun if dura laalaa deemte. Arra nama kiyya tokko kaniin jabaa kaniin if dura laaluun qabure maaliin godhuu qaba ani yaasoo naan jan yaasoo liqaqoo naan jan liqaqoo isliif naan jan rafu kai naan jan ka'uu qofa obboleeyyan beeku qabdan tan yoo tun hin jiraanne Oromoon hin bilisoomtu maaliif hoogganni gubbaarraa kaasee illaa gaditti ganduma tokko qofa ta'a zalaalam gaafiidha tunis Oromoo gaafii ta'uu qabdi. Okay, ani yoon beekumsa tokko qabaatee hoogganaan ta'a jechi bee maaliif duutina murtooytiidha gaafiidha tunillee gaafii Oromooti. Ani hoo yaan Oromoon bakkuma takka ta'a oolti hooyi rafinaan jarrafu ciisinaan jan ciisuu zalaalam ta'a. Naa kenni xiqqoo baay'een dubbadhu. Fudhadhu obboleettiiti. Dr. Rishatu waan nu gaafate gaafii wayii nu gaafate bar hoogganni kun waraana adda bilisummaa Oromoo keessatti haga namarraa ka'ee haga galgalaa hoogganni maaf horroo guduruu bichaa ta'a jedhee gaafate Dr. Rishatu. Wanti hoogganni Rumaanaa teenya dhiifama maqaan kee akkasuma fakkaate gaafiin tun wanni isiin laallattu. Ati if jaartee if dhabuudha achi keessaa wanni isiin laallattu maaliif nama tokko ka if jaaree achi keessaa nama hin qabne ati ergamtu yeroo hundaa'u maaliif nama kee filachuu hin dandeessu namni kiyyoon ati fayyaan if dura buusa kee taate Rumaanaa teenya ati warra juutitti murtooytu irraa tokko re santu qassi godhe tana fudhadhu. Nu beekamaadha nu warra duutitti murtooftu arsiin beekamaadha kan beeynee fudhannee jirra kana amma nu ka durii caala amma beeynee jirra nu beeyta maaliif jennaan amma marroon ummata bilisoomsuuf odoon taane Oromiyaa odoo bilisoomsuuf taane daldalarra jira. Yoo akkanumatti yeroo dheereffatee akkuma nama mee laala mee marroo kana laala mee rabbii keessanii warri rabbi sodaattanii warri rabbi abbantan mee marroo kana laala hoggaa afuriif Wallaggaan keessa jira. Wallaggaan keessaa magaalaa Wallaggaan maqaadhaatu guddoo takkitti qabatee jiru. Maaltu qabatu bichaa socha saniin booda jaalawayitti socha gara biraarra. Ila dhagayka maaliif kana godhe waraanni silaa Oromoon qabdu waraanni silaa Oromiyaa jiru ka adda bilisummaa Oromoo mataan guddaa Wallagga jira. Maaliif Wallagga matana Wallagga kutaa Wallaggaa kana maaf bilisoomsuu dhabe dadhabee isinitti fakkaatin lolli kun akka itti fufu namni jaalatu tokko mata dureedhaan marroodha. Marroon maal dalagaa jira Oromiyaa bilisoomsuu irra dantaan qabu maal barbaada mallaqa. Yoo lolli kun akkana itti fufe bizinesni narraan citu yoo lolli kun Oromoon fincilee warri lolli kun dhaabate ani mallaqan argadhu akkanumatti namuma isaan ceesisu fakkaatee Oromiyaa jedheetumaan fakkeessee gowwoota Oromootan argate birri irraa ilmataa yeroo oofa gaafa marroon deemee yookaan Itoophiyaa galee yookaan akka aadaa ofiitti Suudaanii yookaan biyyaa bahee bakka warri isa jala fiigu akka Saaliyaa Usmaan fa'a waan isin taatuun caqabna ka haadha marroo ta'e deetti. Haadha marroo deetti. Waan isin taatuun caqabna teelleetuma. Gaafa Oromiyaa waan ajaa'ibu dhiifamallee dubbiin haasaa keessi afaan akka biyya nafichi siisin haasofta. Mee nafichi siisin haasofta.
waanuma isaan tayan gadda Jawaar Muhammad irratti namni mata dureedhaan lola labse gareenu malee warra Harargee keessa jiru jecha mata'an itti galanii marroo kenna malee namni hin jiru marroo sabii har'a kaleessa marroo isaan akkasi Jawaar irratti duulan isatu ol bahee Itoophiyaa faar ummata mataa waliin dha'uuf ajjecha Hacaaluu odoo intarvii godhaniin gaafati meelaala waan inni dalage namichi kun akka arsii waan ustaaz Kamaal Ebboon haasoyneef fidee waa'ee Hacaaluu odoo jarattiin hin gaafatin warri miidiyaan gaafatin fidee dubbate waa isan gaafanne ka gaafatan waan biraati akka nu dagannee waan Hacaaluu irratti deebinuuf rirriggaan ilman gootu Hacaaluu nama ajjeese haati warra isaa hin beeku Hacaaluu nama ajjeese maatiin Hacaaluu hin beeka eenyutti fe'uuf fidee amma inni akka yaada isaatti Jawaartu ajjeese Jawaarii fi shawaa mataa waliin dhoofsisuu barbaadeeti ustaaz Kamaal Ebboo ajjeeseemi Jawaarii fi shawaa farsii mataa waliin tumuu barbaade amma akka gaafa san ta'uu akka jedhan san ittiin milkaa'u wanti inni fidu tokko illee hin jiru wanni jijjiirama fidu hin jiru Oromoon guutuun akka eenyu ajjeese Hacaaluu hin beekti Hacaaluu hin beekti gaafa mucaan du'eetiin hoggaa lama ga'ee miskiintichaa kuulii baatee daa'imman ofii guddifatu umrii guutuu faradan isaaniti jedhee maa Assalamu alaikum. amma nu dagachiisuuf kana jedhe Dhiifama wajjin bakka malee jira. seensisi gareenu malee illee doktoru jalaa ba'a. Wayita nama ajjeessu argisan inni eessa jira Hacaaluu mee jira taatu yeroo san bakki inni jiru gaafannaa wayita inni Hacaaluu Hundeessaa gartee nama odeeffannoo kenneen san wayita ijaarratti lafa kaasan walillee jenne suutuma itti dhufnaa kan jarjarinaadha. Ani marroo dirribaa jecha gabaabduu takkaan isin ibsuume sirriitti. Marroo dirribaa jechuun maafiyaa Horroo Guduruu adda bilisa baasaa jaldeessaa awwaallee yookaan nafxanyatti yookaan wayyaanitti heerumtu malee nama qabsee uummata Oromootiif uumameellee miti nama qabsoo uummata Oromoo galmaan ga'ullee miti awwaallee nafxanyaa diina Oromoon qabu hunda waraana Abdiillee Ogaadeen Somaaliyaa achi as deebii Bereshaangul Gumuz achi as deebii kun hundi diina Oromooti adda bilisa baasaa Amaaraa Faannoo wayyaanee hunda isaatu diina Oromoo waan jedhamu guutumaan guutuutiin walitti hidhaaneetti paartii sagal kana jechuun awwaallee qabsoo Oromoon beeyne machii fi machooytuu magaalaa keessatti kukkufaatiin kaatu jedhe Umar Suleyman agartee amaayyuu waa'ee Oromoof Oromiyaan beeyne ka uummata Oromoo gartee addaan baastee wal nyaachiftu awwaallee jedhama malee kuni qabsoo uummata Oromoo keessatti bataman qabu bakka hin bu'u Oromoos bakka bu'u waraana bilisummaa uummata Oromoo dhiifama gaafachuu qaba uummata kana dhiifama gaafachuu qaba Jawaar Muhammad dhiifama gaafachuu qaba sababni Jawaar Muhammad itti dhiifama gaafatu baab duraa Jawaar Muhammad Itoophiyaa tana wajjin walitti araaramuu qabna sabaa sablammii Itoophiyaa kan wajjin gabroome kana wajjin gartee furmaata keenya laallachuu qabna karaa nagaatiin gaafa inni jedhu itti duula. Okay? Sababa kanaafuu Jawaar Muhammad dhiifama gaafachuu lammaffaa Oromoo dhiifama gaafachuu sadaffaa waraana bilisummaa uummata Oromoo qabsaa'ota haqaa akka jaalmooyii ka akka jaalbilisii intala gartee Booranaa ka akka jaalmooyii gurbaa bareedaa san akka gartee jaalchottichoo ka akka Kamaal Ebboo jeneraala guddaa abbaa gadaa Oromoo kana inni nyaate kana gabbahee dhiifama gaafatee Oromiyaa gadhiisee dhaba ta'u. Kana irratti dhiifamni illee isaa godhama inaatti hin fakkaatu. Walumaa galatti namtichi kun awwaallee qabsoo Oromoon beeyne ta'uu hubadha. Hammanumaan dhaamsi qabu sanumaa galatooma ulfaadha. Mucaan kun duratti maal jedhee yoo Harargee waa dubbatuuf yoo Arsii waa dubbatuuf maaf gandummaa jedhamna tokkoffaa nuti walitti ollaadha lammaffaa nuti qabsoota nallee gartee walirraa dhaalle nuti carraa abbaa gadaatiif waaquu guutuu gaafa amaanaa walitti nu kennee deemeeti as addaan baaliin deemu waliin du'aa jirra waliin caccabaa jirra waliin dhumaa jirra kanaaf gartee walitti nu qabamu shakkii gartee gara addaan nu baasaniin tarsiimoo adda addaa kaa'anii dadhaban jechuu kiyya bira taranii ammallee walloo
nurraa fottoksanii Harargee fi Arsii tanarraa ol fottoksanii shawaa jechuun gaagartee uummanni shawaa kun xallama dhugee jennaan waan xallaa isaa fudhannaan zanaa jedheetuma gaagartee amaarrillee dhufu gamtaan qabu jirri. Namni qabsoo Oromoo irra cicha Walloof Arsii fi Harargee. Waan keenya yoo nu waa dubbannu hin fudhataman qabu kan akkasitti hubadhu. Ijoollee shawaa keessallee qabsaa'oon naqaan jirtuu miti hin jirti. Haa taatuutii garuu marroo dirribaa ummata Oromoo guddaa gosti isaa gadi baatee ummata Oromoo dhiifaman gaafatin isa qofti osoo inni dhuunfaa isaa gabbayee dhiifama gaafatee dhiifamni hin godhamuuf. Keessaa nuti dhiifaman goonuuf sababa dhiifaman gooneef qabna nuti. Maaliif kanaan dura qabsoo jedhee bosona nu yaasee kaan bilchiginnaa ficcisiisee waraana bilisummaa ummata Oromoo obboleeyyan lamaa wal afaan kaa'ee poolisii Tigraay poolisii Ogaaden jidduutti ijaaramee adda bilisa baasaa Amaaraa waliin ijaaramee ijoollee Oromoo manaa yaasee poolisii Oromiyaatii wal afaan kaa'ee wal ficcisiisaa ba'e. Kanaa hunda lafa gannaqee Itoophiyaa jechuun maal jechuu? Eega kana ta'e hoo Oromoo dhiifama gaafatuu ka qabu ummanni isaa gadi ba'ee horroo guduruu akkuma jirutti gosti isaa gabbaatee Oromoo jalatti yakka kana gartee ni yakkini yoo ilma keenna ka jedhan taate yoo keennaa miti ka jedhan taate hindi qaaloma namtichu hin darbama saba kana keessaa qabsoo dhiisii saba keessaa iyyuu hin jiru namtichi ba'eera. Kan akkasitti Oromoon haa hubatu. Yoo diqaalaa ta'uu baatee ilma Wallaggaa ka ta'u taate Wallagga gadi ba'ee Oromoo kana kiisee dhiiga Oromoo ka inni gannaysiisaa ba'e kana. Obboleeyyan lamaan poolisii naannoo Oromiyaatiif waraana bilisummaa uummata Oromoo ka inni wal ficcisiisaa ture kana. Gabaabsiiti qaddaa. Gabaabsiiti mee namni biraa hammanuma jechuu barbaadaa ulfaadhaa galatoomaa nagaan bula. Horii keenya yaade tokko kan carraa karaa dhumaa naa kanne daqiiqaa lama. Yaani inni dubbachuu barbaadu obboleeyyan kiyya gartee guutumattuu maaliif faayinaalii dubbii gartee maaliif dubbachaa ooluurra gartee maaliif dubbii humna qabdu tan gartee faayidaa namaa qabdu dubbachuutu irra gaariidha. Obboleeyyan kiyya gartee as keessa horii jirtan ka waa dhageessan ka waa hubattan ammaan booda wanni tahamuu qabu. Harargeenis akkuma siikka Harargeetitti if keessaa kaisii beeku. Maaliif aadaa Harargee namichi hin beekne aadaa Harargeetiin beeka jedhee dhufe si wajji deemuu hin danda'u. Obboleeyyan dhugaa wal himuu gaarii. Sani Oromoo wanni zalaalam gartee gabrummaa jalatti illa haga irraa kuffise. Kan aadaa Arsii beeku Arsii keessa dhaqee hochitti gartee obboleeyyan isaa maxxanfatee aadaa Arsii sunis fudhatee uummata san duree ta'eef hin deemne. Ka Harargee dhufeechi keessatti gartee aadaa tanaan sii beeka hojii. Waan irraa beeku hin qabu obboleeyyan keenya. Maaliif jennaan fuulduraafillee wanni Oromoon ta'uu qabdu ka bilisummaan teenyallee nu jarjartee nu sabattee gannuu teessuun akka gartee duuba ollaatitti akka gandaatitti akka wal beeytanitti walitti dhiyaatanii wal dhuftanii wal jaartanii achi keessaa nama isinii ta'uu yoon baafatin bilisummaan ammallee ni dheeraatti. Maaliif boodallee deemteetuma diktaateerummaa galti dubbiin osoo deemtu boodallee deemtee gula fa'aa ol kaati diktaateerummaa galti akkasin taatu amma diktaateerummaa lafarra deemaa jiru ka Oromoon deemu dhuftu. Mee waa tokkotu jira. Namtichi kun Itoophiyachiin jedhe ofii ajajaa waraana adda bilisummaa Oromooti. Gaafa namtichi kun Itoophiyachiin jedhe ajajaa humna waraana adda bilisummaa Oromoodhaan ni ta'a. Osoo Harargee taate qaata dhabamsiisanii jechuudha. Ermijarra fudhatanii. Osoo addi taate qaata ajjeefama siin jedhe. Dhugaa dubbachuu gaarii. Dhugaa dubbachuu gaarii. Amma Itoophiyachiin gaafa jedhu namtichi kun ajajaa humna waraana adda bilisummaa Oromoodhaa ta'eeti akkamitti mafiyaa horroo guduruu tanni nu amanneeyyuu keessattuu ilmaan si koomandootiif ijoolleen fugugge ilmaan Arsiin ka dhumuu dhugu ilmaan Bareentoo akkamitti namticha kana jala deeman namtichi kuniin Geetaachoo Raddaattu lugaama funyaan kaayee akkana godhi Harargeedhaaf Arsii keessattuu dhabamsiise agartee nama si ol diqqoo ta'e dhabamsiise. Waan kanarratti ermijarra fudhatee gara fuulduraa deemaa jira namtichi kun jechuudha. Amma fuuldurri keenya maal fakkaata? Mee namtichi kun amma nu bilisoomsa Itoophiyachiin kan jedhu Abiyyillee Itoophiyachiin noo jedhu. Ani ka yaada kiyyaa itti gartee maaliif jennaan jaalmarroos taanaan jaalmarroos haa jennuuni gartee maaliif obboleeyya keenya qabsoorra jira. Lafa hojii gartee haaluma kan nuuf waan kan nuuf huquuqa namaa dhorkuun gaarii miti. Ammoo laakiin haala Itoophiyaa calaqqisuun haala Juwaarillee gartee Itoophiyaa calaqqisuun haala Abiyyillee Itoophiyaa calaqqisuun garaagarummaan qabdu. Ammoo obboleeyyan keenya ka gartee Wallaggaa waniin inni isaan gaafatu. Dirra deddeebi'ee waniin inni isaan gaafatu akka obboleessaatitti akka nama isaanii tokkotti akka foon isaanii tokkotti
akka gartee dhiiga tokko oromummaa waliin qabnu wanni niin gaafadhu mee deebi'aa isinis iflaala nutillee naa iflaallu akkaataatti wal fakkaannutti wal madaallee waliin haa deemnu waliin tuynu waliin arrabsinu waliin miinu waliin jibbinu kadeemnuuf tokkuma silaallee bilisumma kaayyoon teenya tadhumaa bilisummaan tun ta akkamita fiduuf deemnu ta diktaateera walirra taanu moo tani gartee duba sabni cuftinuu keessatti if arkee urjiiti waliif taane waliif gamtaa taane irree tokko waliin taane waliin deemnu obboleeyyan keenya kan wallaggaa deebi'ee ammallee isin gaafadha mee isinillee nurraa silaalina isinummaan mee if madaala waan nu fakkaatuus nu kannaa ta isin fakkaatuus ifii fudhadha hangaafii xiyyata dhumaa tanaan isinii dhaam ammoo yaadarraa dhumaa kaniin qabu ammoo duula kana dhaaba obboleeyyan kiyya silaa amma Harargee fi Arsii keessaa nam dubbiin tun dubbatamte miidiyaan kun guyyaa sadeen kana fuulli gartee feesbuukaatii fi gartee fuulli sooshaal miidiyaa kun cufti silaa guututti silaa numarra haasawama bakka sun illee liqimsineetuma gaddeeffanna gartee guyyaa dhufa guyyaa sun dubbanna yoka jiraanne taate obboleessa kiyya galatoo dubbii mooftee asuuftati yeroo xumuraara kanarra itti jechuudha obboleessa kiyya osoma akkas jennu waggaa dheeraa yeroo ni darbiti jennu ilmoo bofaa bofuma kazin bimaana ittabbaqim jette amaare sanyii daawud ibsaarraa sanyii hattuu gamtuu leencoo lataarraa bilisummaa yoo eeggadhe jette dadhabummaadha kun dhiifama naa godhi mafiyaa warroo guduruu nuti komando yaanee jira jedha innarraa fitika mafiyaa warroo guduruu jedha ilmaas komando yaanee jira jechuudha kana waan ta'eef isin ijoollee Harargeedhaa itti kufa rakkoodhaa miti isin duutanillee sareedhaa isin rakkoon qabu itti kufaa nuti dammaqnee jala yaanee jirra amma achi mafiyaa warroo guduruudhaan hooggantee yookaan nu bilisoomsiti jenneeti hin eeggannu jechuudha isinii taatee jirti isin itti kufaa nuti harka keessa fudhannee jirra naannoo kenneen numtu dhufeeti nu keessa rasaasa dha'uu hin danda'u kanarratti dalaguudhaaf deemna jechuudha nu kutannee kaanee jirra jechuudha isini akka barbaaddan ta'a garuu isin mafiyaa warroo guduruu jala deemtanii nu bilisoomsite jettaniiti waggaa 40 kana hunda isaantu qabsoo Oromoo dhoqqee keessatti dhiitaa rabbashaa waraana adda bilisummaa Oromoodhaa kan guddan daawud ibsaa maal jedhe gooftaani waraana adda bilisummaa Oromoodhaa seeni jette qeerroon gaafa seen woboo seensisi jenna biyyi keenya biyya Siiriyaa ta'a hin jenne kana kanaafuu mafiyaa warroo gudurraa nuti bilisummaa eeggatu jechuun nuti ilmaasi komando ofirra dhaabnee jirra jechuudha isin garuu Harargeen xiqqoo dhiise deddeema sanboota wal agarra lakki hurrii aduun dhiite halkan kanuma biraa bari'a malee hin dhufu nulleen bari'aa xuma yaanaa bakka sun nun eeginiiti inshaallah waluma qabannee waliin bilisoomna ayyee rakkoon hin jirtu rakkoon qabu isin bilisoomaati nuti ilmaasi komando haa gabroomnu rakkoo miti gaafa isin bilisoomsitan lakkoon keenya akka gabrooman hin barbaannu nuti bilisoomne haa nutti haftu malee rakkoon qabu maaliidhaaf jedhe garuu mafiyaa warroo guduruu nu bilisoomsi jennee nuti ilmaasi komando jala murree sararree keessa yaanee jira jechuudha. Garee takkatti hin jiru diigamee jira hundinuu ilmaasi komando yaade dhalaadhaaf dhiirri keessa yaanee jira jechuudha. Kana waan ta'eef nuti marroon qeerroodhaa jenne hin jijjiirama jenne. Hin jijjiirama nama jijjiiramu akka daawud ibsaa akka leencoo lataa akka jaarsolee sanniini waan gadhee yaadu qeerroodhaa jijjiirama fida jenne marroo leenca fida kan gaara diigu. Si malee namni jiru jenne marroo faarsatu mallaqas kennaa turre jechuudha. Garuu yoo gaggara galaniiti Itoophiyaachin jedha takka rasaasa nama kana na bilisoomsa jedhee sanyii mafiyaa sanyii daawud ibsaadhaa mafiyaa warroo guduruudhaa jala deemeeti gabrummaa namadda adeera ke. Horii keenya namni nama bilisoomsu loleen nama garsiisee lolchiisee kufee kufu. Kanaafi nuti keessa yaa'anii jirra. Wanni bakka takka ta'u nama bilisoomsitu sanirra walii gallaa atilleen inshaallah ati alaa kulli haal gartee atillee rabbi si haa laaffisu laakiin fiinta si haa baasu yaada gaarii irra jirtaan du'a uumaan si godha. Akkas. Kanaafuu ergamtuu ilmaasi komandoolee ta'e isa jaalatteeti maa hoogganaa kiyya jettee tan bosona keessa jirtu ilmaasi komandoolee ergamtoonni sammuu mafiyaa warroo guduruu yeroo qabatte nu keessa socho'uu hin dandeenye. Sa'aatii 24 keessa citaa jedhaa jirraan citaa isin duukaa jirraan ilmaasi komandoo jedhaa jiraniin haa citani bakka wallaggaatti illee waraana lamatu jira yoo dhugaa dubbanne jechuudha si galte hin beekta kana maaliidhaaf ilmaasi komandoo cituu akka dadhabde hin beennu kana waan ta'eef akka citaniif ammallee sololoon lafateen
intala takka sololoo lafa booranaa jettee maqaa baafata. Sololoo lama kattileen jiru lafateen lafa arsii hin beekne. Guyyaa akkana waldaan geessinaa jechuudha. Yoo dhugaa sololoo lafa booranaa jedhu. Sigaltee nuti boorana jechuun hanga Oromoo ni jaalanna ni kabaja. Garuu intala boorana diimtuu takka ajjeesan shamara ajjeesan namtichi shamara ajjeesu Oromiyaa bilisummaa jenneeti abdanna. Kana waan ta'eef nuti gara keenyaan hobbaafannee jirra. Isin ammoo maal akka jettan ammoo hin beeknu. Rooma. Dhiifama hurrii keenya inshallah walitti dachaana gama kiyyaanii assalamu alaikum ina baasi. Nama amma dhufee kenne doktorisa. Waagadhaa duuka deemaatiin hin turee fi uummanni Oromoo mootuu iyyuu argachuu dhabeetiin hin jedhin beeynu garuu. Isaa hadhaatii miti kaleessa abbootii jaraa irraa ka'eetiin wayitti aga hadhaatu iyyuu dabraniitiin wanni aangoon nu malee hin jirtu ka jedhu kaleessa irraa jammaranii ilaa haga hadhaa achirraa hin jijjiiramne. Hadhaa sittuma jiran. Inni lammataa ammootu yoo ati wanta tokko kaaftee hin jettu rakki wanni akkanaa kun akkami jettee gaafii adda addaa wati kaaftu gandummaa sii mana. Gandummaa duraan dursee gandummaan dirqama. Dursitee ati gandummaa gaafii homaa wanni biyyillee eeggatuuf tokkollee jirallee natti fakkaatu. Abiyyi himmaa ati duulla reega akkana taa'eetiin hin jedhe eega honnoo ta'e abiyyi himmaa ati duulla nu. Eega Itoophiyaachiin jedhan. Jechuun maati duulla dursinee abiyyi maati duulla eega ganda malee yookiin ammootu dhiisi waa'ee ganda keetii maqaan dhahin ergasin jedhan. Ayyee nu galeessa Oromoodha Oromoo erga taaneetiin hin jenne Oromoo dhiiseetiin abbaa biraa jala fiigaatiin hin jiraa jennee irra duulaa jirra. Maa itti duulla ree eega jarre ammootu julakki waa'ee ganda keetii gaafii ganda keetii hin gaafatiin erga jedhan. Maal godhu abiyyi irra duulla haa jiraannu jechuun isuma jalatti onna taaneetiin haa jiraannu. Abiyyi wayyaa mafiyaa warroo guddaa Oommaan jedhaaf jiru barsaniif yaniyyuu kaleessa wayyaanee irra maaltu nu jira erga jarri dursa ati awwala duraa ganda keetii yoo aangoode uummata akka iyyuu wanni ati biyyi si eeggatu tokko iyyuu hin jiru. Beeki. Kuni haalli qabsoo jaraa lakki nu malee ka jedhu ifaan ifa mul'ata. Kuni waan hadhaati miti waan kaleessa irra ture. Laali Daawud Ibsaa laali. Akkasumatti ammootu iyyuu isa dura Leencoo Lataa laali. Marti isaaniitu iyyuu warra aangoo mataa ofiiti ufumaa ofitti olii dabarsaa. Danuu giddii wal ajjeechaa waan biraati miti. Ufii warra duulanii wal garagalchanii walirraa fudhataatiin hin ture malee warra ammoo kaleessa lakki ana haadha nagaheetiin hin jira hadha ammoo ka isaa ta'uu qaba lakki anarra hadha ammoo isatu jira ka jedhuu miti wannoon jira. Humnaa walirraa fudhataatiin hin turan hadha sanii miti durse Daawud Ibsaa hin balaaleffata inni mataan isaa. Kuni waan jaraa waan uummata akka iyyuu odoo Oromoon laallatee keessa gallaaleetiin hin jedhe waan wanna wayiiyyuu qabu tokko hin jiru maali? Afaan waa hedduu nama jechuuf. Eela malaan obboleessa kiyya waan tokko asirratti beekuu qabnu keessatti ulmaan siqqoo mando. Mana sareetii ta'e eeddaa jedhu warri kenna mammaakee. Abiyyi Dr. Abiy Ahmed ilmaan arsiidha addatti baasee atarsiidha jedhee karaa shaniitu kun jiru. Oromiyaan guutuu rakkinni yoo jiraate akkuma Oromooti akkuma hundaatti dhandhamaa jirra malee Abiy addatti baasee akka mafiyaa warra guduruu jibbiinsa ilmaan siqqoo mandoo irraan qabu yoo dhugaa dubbanne jechuudha. Dhugaa yoo dubbanne jechuudha. Jibbiinsa ilmaan siqqoo mandoo irraan qabu Abiy. Kan badii qabunu maaliidhaaf hinaan jedhu. Ilmoon bofaa yookaan ilmoon waraabessaa ni jijjiiramti jenneeti lakki marroon kunin qeerroodha. Nama jabaadha. Nama hayyuudha. Akka jaarsolee kolkollee duraanii san Daawud Ibsaa Leencoo Lataa hattoota duriitti yaadu kan qabsoo Oromoodhaan maseensa akkasitti waan yaadneef sammuu marroodhaa qeerroodhaa sammuu dulloota san hin qabu jennee jala yaatu. Adaa ilmoon bofaa bofni yoo hanqaaquu buusu deebi'ee bofumatu keessaa ba'a. Sigalte ilmoon bofuma sanyiin bofuma jechuudha. Kana waan ta'eef jarri tunniin bofarraa qabsoo bilisummaa Oromoodhaa eeggachuu jechuun warra nu malee warra mallaqa yoo arge qilee bu'u
kanarraa qabsoo Oromoodhaa eeggatu jechuun nuuyyuu dogongorree jirra indamu abiyyiin dhiifama gaafachuu qabna jechuudha. Maaliif badii qabna. Nuti akka ilmaan sikkoo mandootitti hattuudhaaf gamtuu jala deemneeti rakkinna dadhabne jechuudha. Du'aan yeroo maraa nu rashan jiru gootota nu harka fixan ijoolleen teenya nu harka dhumte jechuudha. Kana waan ta'eef ijoollee bosona keessa jirtullee citaa jedhaa jirran yoo danda'an citaa jedhaa jirran citaa jedhaa jirran hin citu yoo ka jettan yoo taate hawaasa wajjin deemtanii hawaasa isin nyaachisa hawaasatu isin obaasa hawaasa ilmaa sikkoo mandoo keessa baatanii keessa galtanii yookaan mafiyaa warra guduruutti galtanii achi keessa hin jiraattanii hawaasa keessan qabattanii gara fuulduraa deemuudhaaf cituudha. Walloo gadi miti ijoollee warqituu gadi miti argaa jirtan qimaantii gadi miti argaa jirtanii jechuudha. Kanaaf mafiyaa warra guduruu firaa buqqisaa darba kophaa keessan ufii hogganaati duutillee isinirraa dhaabbata rakkoonillee isinirraa dhaabbata hawaasni sikkoo mandoo isin duukaa bu'eeti isin qarqaaraa jechuudha. Yoo kana hin dalannoo jettan dhaqaatii abiyyi tarkii kennadhaa abiyyi keessan tokkollee hin jiru jechuudha. Fala kana falleefi jechuudha. Kana waan ta'eef mafiyaa warra guduruu jala deemuuni dhabummaa ofi dheeressuudha malee bilisummaa arganna jennee kan jala deemu tokkollee hin jiru jechuudha. Dubbiin kana dhugaa dubbata firummaan hin jettu obboleessi. Goheeti. Hey, kuni beite amma mali kuni abbootii jaraarraa mali hatta lakki inni qulqullaa'e jenneetiin dubbii bakkitee tamma inni qulqullaa'e jennee eeyne bakka jedhamu saniif maal inni beite sareeni kaleessa abbaani balbala taa'eetiin qixxaa itti darbuu barateetiin jedhe ilma ofiillee akkasuma guddisa. Waliin teetteetiin eeggattii mimaa. Yeroo ati akkaataa awwala duraa guddi balbala taa'ee eeggata sareen lamuullee kuunillee ilmi isaallee taa'ee tumaan achi eeggata haadhaa wajjin. Kun ammoo baay'ee kun hin jijjiirama jenneetiin uummanni Oromoo akkamitti akka fudhate hin beeknu beekte maali? Kaleessa dhugaadha hadda waan biroo dhiisiitiin kalee wayitii jijjiiramni dhufe wayitii jijjiiramni hin jira jedhaniitiin waa'ee odoo dubbiin haala kaleessaa sanirraa duuba deebiteetiin hin gufatin ji'oota jahan keessatti gisee wala wayitii haala gaarii naga tokko deemaatiin hin ture qabsoon bareeduma deemaatiin hin turte gisee sanani Oromoo yoo galtan galaan yoo sanii miidhe muka bineensaa yookaan ammoo bineensa bosona jiru bilisoomsa jedheetiin hin dide. Yeroon kun mee Oromoo yeroo yoo ka haddallee barsanuma maali dubbiin maali maalti aangoo kenna harka kenna malee hin ta'u jecha matti deemte. Inni lammataa ammallee maa inni beekte leencoo lataa laalli fuudhee dhaqee harka kennate taa'ee hadda ammootu achi akka saree dullachaa achi taa'eetiin qixxaa eeggataa achi ayidutti. Ay gargaleetiin waan ofii kaleessa maali bakkeen jar deemanii qixxaa waan bira takka iyyuu qixxaa qofaaf deeman. Kunillee haddallee sitti muu haalli inni kaleessa haasa'e miidiyaa Oromoo akkuma jenne miidiyaa Oromoo irratti hadhaa mika kadhatamaatiin hin ture. Diinummaan miidiyaa Oromoo irratti isa dhiyeessuu dhabeetiin miidiyaa Tigraay irratti dhiyaate. Tigraayin kaleessa wayitii waliigaltee uuman kaleessa Tigraayin lolaatiin hin turan Tigraayiif jedhanii yoon hedhaa turan. Adda diinummaan isa miidiyaa OMN irratti dhiyaachuu isa dhooge miidiyaan kun miidiyaa Oromooti maal inni takka. Inni lammataa ammoo inni lammataa ammoo